Oi, nei darama bikati metti na bochi suka babanna ta namichi ajawa jedhe sinti shitto izdi alle bannaan. Shuf, tokko jedhe. obboleessoo shittoo atini Urfii jedhe. haajnabii irraa guurtee boorsaa keessa Ajnabi irraa jedha laal. Nama kanaan nama odos yoo laaltuyyu salawaata irratti buusu Dubai barbaachisa jira jechuun obboleessi si qoodoo godhadhu Dubai jira. nama akkanaa kanaani ajaawaa jetta bannaate. obboleessa kiyya dhageeffadhu ila Kamaal Abdallah ila kanaan booda maqaa sheekotii fi maqaa darasaatummaan kaas ila an ummata irratti nama 200 irratti dhageeffadhu arra booda maqaa namoota gurguddaadhaas gubbatti hin haasawin adabadhuti je imimmaan atiin boone an dhugumatti Haydar Abdii bilisummaatii miti sagalee waraabadhu lafa kaayi obboleeyyan kiyya mee waraabati dhuguma ati qunxurroo mararraafattee meeshaa godhattee dhiira jedhamtee deemta yoo Kamaal Abdallaa galchuu mi sekendii takka fuula na guurtifte aantee wandino dagmaaloo aantee wandino Amaarifalleen beekaa aantee wusha aantee dagmaaloo aantee wushaano nama si se'ee namni si qaamaan si erga ati akka namummaan qabne namni hin beeku beeyta wusha dhagayi macarrashaa nama aakhira Haydar Abdii bilisummaa osoo waan faarsitu kana addunyaa guutuu Oromoo tanaa miti Chaayinaa fi Jaankarree walii qabne akka ciise kanarraa gara galfadhu. Aboo amaan dhugaa rabbiititti nama guddaa tokko waliin jirra. Reefi gidee mana kee gastii seenu. Isaan eegaa jira beektee. Wallaahi edaanuu hordofanii yunsa'u. Anaaf Sumayyaa waliin dubbannaan ani amma booda warra miidiyaa kana wanta akka maqaan dhahu. Intalu bakkasitti wal irra sitan nama akkanatti wal faarsitanii miti. Boo'icha jalqabe ajichi. Yaa'u dubartiin agatti dubartiin bargise masan malee garaa waan qabdu beekta. Ishii nama dagatte. Ati garuu seenaa hojjattee achi seenee akkas waliin dubbatuun sun waan ajaa'ibaa ture. Dheengadda immoo guyyaa 3-4 durallee Abu Mu'aaz illee akkanumatti manuma isaa ol seenee Abu Yaasir Jimma iddoo keenya dudubbatee waliin taphannee nagaa buufnee adda deemne beekta. Akkasii miidiyaa kanarratti waan goonu hundi habbeenna miti. Wanni goonu marri immoo waan gaarii miti. Uummanni si jaalatu. Dhageeffadhu baqaraati gizee tokko rakkoo godhatta. Ufumaan rakkoo ofi kaafta. Oduu uummanni si jaalatu jidduu sheexan ofii fiddee bara muuziqaa ofii banatta yoo barbaadde. Namni si jaalata wallahi. Nama poosti godhe yoo barbaachise muuziqaaf jecha na jaalata Oromoo muuziqaaf jecha na jibba. Haydar posti godhu kan enzil humaara muuziqaa posti godhu kana bar namni itti hidhamee itti daramee Haydar aarsa itti kafalame. Aarsa yoo itti kafalame maasiif kafalame ree aarsaanitti. Oromoodha bar saba kiyya jedha san obboleeyyan kiyya maal taate. Namichi atamma gaddar bite laala buusi amaan kaargoo laala. Abaarama wallahi naan jedha kun. Haydari kun odomaa nama faarsu fi nama arrabsu qoomantiin. Azaaba rabbi seenuu edha waranne. Jannata illee namuma faarsee seenuu edha. Azaaba illee namuma keekee seenuu edha. Warra namuma faarsuun jannata seenuu edha. Warra nashiida masheer godhee jannata seenuu edhu keessaa raqamu waa'ee diineenuun Haydar Abdii bilisummaa darree kana. Walta ganaa nyaatanii mi gaafa suudii dhufe. Gizee 100 walta ganaa nyaane. Wala anamma si arguun qaba king. Qoy. Gaafa dhufe akkam. Ani bar gurbaa tokko siseetti ni dhaqee dubbisee. Wala baay'ee surprise na godhe ansi si haayi wallahi dhugaa rabbi. Silaa kam na goota king billaa aleek. Ambassador Usman Daddafo waliin jira beeyte. Achumaani an ambassador dubbisee kana beeytani minaamin jedheeni. Itti haasa'e anamaan insisee ayi wal fakkaatanii jennaan. Anamaan ni jedhee suuraa ofii na jala qabee. Booda sanii moo ambaasaadara na jibbisiisuu yaalii godhee jennaan yaaloo nagarno. Miidiyaa irratti namni waan fedhe dalagaa maa barbaachisee jedhan isaan. Kalaa sanaaree bira deeme. Oromoon tokko yoo na argitu aalima bira yoo na argitu akka Haydarii kun gastii namaatitti yoo na arge anuma qimmiiduu anuma idduu. Amala basi jijjiiraman qaban bannaati. Mootummallee jijjiiramee jennaan isaan hin jijjiiraman.
ol guddatan barri jijjiiramu hin jijjiiraman huma kalee yaadan huma waggaa kanaa yaadan me amma gaafii tokko si gaafadhu Kingo amma sa'aatiin kun Itoophiyaa keessa harkan keessa sa'aatii meeqa gaazexeessaadha sare inzil no heedarii sin jedhe qoy dhageeffadhu heedarii sin jedhe dhageeffadhu gannama darbuuf hin fiigine amala sitte wanni kun dhageeffadhu an kabajaam allaali yoo mana kee seentu kabajaadhaan Kingo kee ulfaadhu karaa nagaa haa deeme dheesi geegge ati mana kan kee akkuma maraatuun ariita gizee hundi way anaafati tokko taa'e ani mootummaa keessan ol kaatanii na simatuu qabdanii maa rabbi maa nu dhiisamaa wallahi yoo isin ol kaatanii na simatiin ani amma miidiyaa kanarratti akka yoo jabaadhee hattan salaata keessatti akka salawaata narratti buusu abdii bilisummaa kun yaa rabbi waaqa isaa oolchi nu bulchi jedhe heedarii kana butuchee alanshee akka inni salaata keessa salawaata narratti buusu godha wallahi dhageeffadhu waan akkasiin jedha uduu bakka abiyyi san ati rabbiin godhini uduu bakka san teetti ati ummanni wallahi guyyaarra wal fixa akka jiru waliin gayyaa'e wallahi billahi nagaa bu'aayi wallahi nagaa bu'aa heedarillee ka qara wallahi amaan kaargoo yoo qaama wal argee namni tokko sekendiif natti mufate annama bada wallahi ari namni tokko qaama na argee osoo natti hin gammadin na bira deemeen beeku kanatti dawwalulleen hin danda'u akkas hin jedhuun abshir nan dhufa akkas jedhaan an afaan nagaa haasa Kamal haasofte mingaa eenyutti waliin dubbataa jira muutii qabaadhu siin jedhe bara amma dhageeffadhu Kamal dura kabaja ani ilma namaati miti yoo an tokkoffaa miidiyaa kana irraa si galche booyuu miti miidiyaa haa badu namichatti bekkeerri namtichatti qabaan geel Goy Eder wallahi gaafa dhattee suuditti argite akkam jira rabbi sodaadhu meetii wallahi wanni waan caccabaa wayti beeta tooba takkaan ji'a tokko ta'a namticha ajaawaa yaa kibar nama seeta kana bulguu ufii tekersi godhe waa akkam amana boojisuun kana bannaate heesi diunoo bannaate dhugaallee baasaa deem dhugaa isaallee baasaa deem dhugaan awwaalin akka waasi sosochoosi akka amaan oma fedhe obboleessoo dhagayi obboleessoo namtichatti mataa qulfiitun wallahi namoota gurguddaa kana bakka jiru adamsaa bira dhaqaatiin yoo itti haxxifatellee inni waan biraa hin qofa jettee himti yoo inni khayri dhaameefillee bar mee viidiyoo isaa keessa ilaalame namoota gurguddaa kana maqaa yaamaa waa inni haasawu akka kanaan jedhanii silkii waa'ee namni bilbila keessatti dawwalee hunda bara as gubbaa haasaa bara mee amma kan aqlii qaba jettamu daa'ima jettamu guddaa jettamu yoo fedhe sirba Tigreetiin dalagaa yoo fedhe muuziqaa afaan Amaaraatiin dalagaa yoo fedhe teediin dalagaa amma dhengada teediin afroodha Dubaayitti koonsartii qaba inni as deebi'ee inni muuziqaa teedii afrootiin dalaga mee amma nama makkaan keessa taa'eetiin irreecha kabaju malee nama makkaan keessa taa'eetiin baaroo baasu malee kaa'abaan nawaa jedhu amma kana daa'ima jettamu guddaa jettamu xiqqa jettamu yaa akii majnuuna yaa akii sheeka maal shittoon sun hin bareeddi shittoo san tan engadda namatti afuuftu isii itti afuufaa ka'a haasa wallahi billahi tallahi ehe biraandi no bannaat ehe brand hinkakatini wallahi wa tallahi brand no ايش ريال مال برين سودي سومالي مكان سي ريال مو درهم ريال دبا سديتي في تربتامي سجل كبالي دبا شمبر والله تالله فيديو سنين ارجيني والله ورب الكعبة والله دوسي دبي تصنع رجت كينغوك يا ادو سلا لا يوكا هيدر سيكو والله وتالله غدا ربي توكو ربي غديت اني غدا اوروموتي اني كينغي اوروموتي dhageeffadhu rakkata rakkinni ilaalalle rakkinna kaleessa biyyaa si baasee biyyees nyaachisee barahaa ambaa keessatti biyyees nyaachisaa san keessaa bahi dura waa'ee namaa dhiisi. Awwalallee namni rakkoon siyaasan baqannee rakkoo diinagdee baqadhee dhabuun hiyyoomuun salphinaa miti akka nama tokkoo baradhee ta'uu diddee jennaan fiizaa bitadhee karaa nagaatiin dhufee dalagataa jiraachaa jira akka nama tokko
Barumsa Sigalee meeqa baratteerta kunitti Kingo? kunitti nama arrabsuu miti. Abdii tokko beeyta ama gurbaa goddanyaa keetii tokko geggeessee dhufe. Dhugaa baay'ee na gaddisiifta yoo Heedarii waliin haasaa gootuu nan jedha. I am sorry. Heedara dabadhu. Gurbaan kun gaati kutaa jaa waliin baratte. Dhagaye. Kingii kun nan jedhe yoo haasoftus suuramaa fi karbataa fi maal jedhamasi suufa kan taa'i bannaate toobannan foggoriin tooba wallahi amma si argisiise yoo diqqaate an tooba 50 ol manaa qaba tooba 50 ol. Kamaal afaan hin cal'isi dalagaa biyyaa baateef dalagaa namichatti mataa qulfiidha as areeda dheereffatte. Akkamitti ati tooba takka dirataan jedhe ani bar biraandiin diradha bar guyya tokko alaa biteetiin godhisiisee diradha. Toobata daalacha ati toobachuullee hin beektu tooballee bituu hin beektuuti afaan kan kee. Fallage toobaa maa barbaachisa wal qafarree nuti. Way kafarree way moo warra ganama nama kafarsiisee galgala nama shaadaa qabsiisuu miti ani. Heedar. Osoo toobateeti kaabaa rabbi nannawaa baaroo baasa makkaan keessatti irreecha kabaja. Mushkila afaan beeytanii rabbiin kennatu afaan beeytanii na kadhaa jedhe. Yoo arabiillee kadhanne yoo xawaafne afaan beeynullee kadhanne. Afaan kee haa duudi ati namichite. Bari bar du'ii teetiin hin du'i daaja ajalumum sa'ata. Dhabame abbooti dhabame ati sheeka maqaa balleessite ustaaza maqaa balleessite oromoo maqaa balleessite ati habashaa maqaa balleessite Itoophiyaa maqaa balleessite dhabame namicheetti baddu. Yaa gide qoro. Meeshambaa. Taammaa santu fidee dhufee mishee Kamaal. King bada baqaraa taammaa santu fidee dhufe saa. Yaa kee akka yaa obboleessa kee akkasa ani bee dhugaan arrasuu jira bara qasaman billahi namichatti mataa qulfii akkamiin godhan na kofalchiisti. Wennaga. Ani lafa mucatti maraajitanii dabdaree bitan maqaa rabbi mucatti jedhan hin kadhadha jala jige. Heedara sin ture natti fakkaate dhamaan kun. Amaan. Wayii. Wallahi taateen sun taate ajaa'ibaati garuu. Yaa akki namtichatti ekspaardi yaa akki wallaahi amaani wallaahi billaa namichi kun akka ibidda si qabu bare osuma takka ilaaltu ibidda ani hudhee ajjeesu biyyi jiraatte. Maasuu diirattee. Anu galchi. Amma Itoophiyaa teettee achiisaa achita gaafa makiinaa isaa keessa teettumaa huteen ajjeesin. Dhageeffadhu sitti maa. Ila yoo qaamaa si argite. Waan jedhu gaafa sanbeetta laayivii kee jalatti namichi kun nama gaariidha. Akka achi miidiyaa irraa laala waan inni. Akkasii bare gaafa tibira geette ila hudduu si gara raaftee waa hunda si taate beeytaa. Yoo baati bira garagalte woo ati itti haasofte wallaahi haga gingilchaan bishaan qabatu qaba wallaahi rabbi nagaa na bulchin. Wallaahi ummata Oromaan takkaasi kijiban beeku wallaahi rabbi nagaa na bulchin Kamaal haga gingilchaan bishaan qabatu qabachuu hin danda'u. Waa ati itti haasofte kana ima fuudhee taraa yaa. Deema viidiyoo kiyya caqasa. Viidiyoo kiyya. Wallaahi. Rabbii dachiif samii uummata kadhe. Haga gingilchaan bishaan qabatu Kamaal Abdallaa. Waa gara qabachuu rabbitti hin beeku. Waan bada waan idhaan yoo ani waa dubbadhu tiyyeessan illee dubbatu hedinna. Anamma isinii baasa waan inni naan jedhe an abdii Heedar abdiitii miti yoo sin ajjeesin naan jedhe waan san dubbatte. Anamma hindu amaaf dubbachuu dhabe. Wanni icciitii baafta jedhuuf jarjaree. Ila meelaa rabbii keessa. Ummata bal'aa biyya kana ila annamaaf hammeenya dhaabu garuu lafa jirtani yoo wallaahi wabillaahi ila Kamaal Abdallaa tikkitii haasaa yoo jettani ila wanti inni haasa'u guyyaa lamaffaadhaa miidiyaa gubbaa jira akkasi beekaa. Wallaahi afaanuma isaatti itti barate isa bichaa miti. Ima barate kakuun dhoorkaa na biratti filatamaa miti.